Kadir badii guddaa hojjete. Roozaa ijoollummaatti deebisee daa'ima godhee aruuza irraa godhee wiigiitti uwwisee faabittinni godhee haga isiin qunxaan deemtu dirasii isinii galee daa'imummaatti gad deebisee kee gatee badu jechuun innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'uun kanaa waliin gatu. Ashamar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Soofii Sokorruu akkam nagaa qabdu jirtu baga jiraattanii kan dhaga'uun baay'ee ulfaata jechuudha. Baay'ee ulfaata. Ka'anii gaafa duraallee shamarran ilmeeratti sinsiqe shamarran bultii hin qabne abdiin muratinaa heerumamaa jira heerumuun eegalamee jira isinuma waa qabaadhaa malee jedheetiin viidiyoo waraabeen ture. Amma garuu abdiin godhatinaa waan umuriin isaa oola deem barbaadadha haa barbaaddannu barbaadadha isinii galee barbaadachuun gaariidha. Nama idmeedhaan isinii hin taane, nama dhaabbiidhaan isinii hin taane, nama zariidhaan isinii hin taane, nama qaamiin isaa isin wajjin qixxee hin taane tokko faana deemuun hin taatu. Arat naxab. Hadha Kadir jechuun dargaggeessa gurbaa qaxalee akkatti kunoo jiimii ispoortii hojjeta. Xunchaa isaa hundumatu hawwa yaa jamaa. Gurbaa akkanatti xunchaa isaa hawwu Roozaa daa'ima godhee Ameerikaa Itoophiyaatti galchee Roozaa idmeen isii Ameerikaatti kushiinaa Ameerikaa keessatti xumurame gadi fidee biyyatti kun akkatti hudduu walitti qabanii ijoolleen daansii sargii sirratti akkatti dannasanii haga dannasis dirasii ijoollummaatti isii deebisee haga isiin jaappooniidhaan haga isii wiitti laxafattee wiigii laxafattee paantiidhaan deemu malee wanti ishee hin jiru jechuudha. Maaliif ijoollummaatti deebi'eera jette akka bofaa muuxadhee irratti yaadaa turte isheen. Isinii galee kanumaa osoo tartarri godhamtee akka haadhaattuu diriyaa uffattee shaarbii uffattee nama guddoo akka taatetu of satarteen teenye ganaa akka ijoollee tokkoon amantaa sitti namne tokkoon maanguddummaa sitti namne tokkoon abbaa manaa sitti namne waa meeqa kasaarte yaa jamaa waa meeqa kasaarte yaa shamarran keenya viidiyoo kana sheerma walii gootan biran darbinaasin garuma barbaadan sheeritti walii godha sabiskiraayibii godha yaada keessan koomentii jalatti xaafa. Anan aariyan Kadirittis nan aariyaa waa Roozaatis nan aariyan in fuudhee ijoollummaatti isii deebisee daa'ima isii godhee akka kana kunoo akkatti koofiyyaa godhattee miixaa fakkaatte dhugaa dubbachuudhaaf haati kiyya akka argitee jirti Roozaa kanaa gadi jechuudha. Isa dhugaatii hangaaf tokko gaafa biyya galaa dhaqee wajjin viidiyoo waraabeeti isinii maxxansaa warra sagalee kee dhageessan haati kiyya Roozaa kanaa gadi. Isinii galee hadha Roozaan meekaappiidhaan waan garaagaraatiin waan artifishaa waan laxafamuun wiigiidhaan daa'ima oggootee xunchaa isaa kana gubbaa ciistee waan lama irraan kaane fakkaatti itti fakkaatee laphee isaa akkatti qabattu kana jechuudha. Daa'ima godhee akkanatti laphee isaatti agarsiisee onnee isaa obseensi onnee isaa seentee onnee isii seenee ka'ee keessaa ba'e. Hadha maal godhee Roozaan himee ofti jalaa kun asirratti sagalee saayilantiin godhe malee Roozaan akka dammaamii ofti maa gattee deemtare akka daama kasiisitti hadhoofte moree amma isinii galee akkatti maa guddoo akkanaa kanaa fuudhinaa kan qalbiisi cabsitan haraam aleekum fidda daa'ima godhee akka daa'imaatti wajjiniin jiraatee ka'ee nuyyuu naafne turre. Dhugaa dubbachuudhaaf lakka abdiin murannu bakka kushiina arabaa keessa jiraannullee abdiin murannu injira inni rumnaa damnaa min jennee abdii godhannee turre jechuudha. Ijoollee baay'ee abdii godhatee ture garuu hamammoo abdii muratteetti jechuudha. Amma kunoo maal jedhamaa jira isiin boo'uu jammarteetti nagatee deemeera jettee boo'uu jammarteetti jechuudha. Isinii galee amma inni maal godhe jedhamaara konkolaataa sii gurguratee waan isiin qabdu maallaqa sii coratee bulookii godhee jedhamaa jira. Yaa jamaa eessa deeme gurbaan barbaadamee qabamuu qaba. Niitiin maraataa jirti amma qaallittiin kun maraataa jirti jechuudha. Amma isii jaalala hamaa keessa qabeenya sitti namne tokko ilmoo hin ulfeessine isinii galee hin ulfoofne Kadiritti nafne maallaqa ishiitti namne miidiyaa irra baatee akkatti raaqotii sirqaana isii qullaa isii miidiyaa irra soqolamuu hin hafne hamma shaarbiiffattee bo'aa jirti. Gaafa duraa immoo wiigii laxafattee jaappooniidhaan akka dargaggeessaatti miidiyaa irra utaalaa tura wajjiniin. Uummanni baay'een bultii keessan baarakallaahu lakumaa wabaaraka aleekumaa hojjamaa baynakumaa filka'e. Bultii keessan gwaadaa keessa kaadhaa gadi hin baasinaa ol galfadhaa miidiyaa irraan fidinaa miidiyaan budaadhaa ijji Oromoo hin danda'amu ijji namaa mootu hamaadha nama nyaata gadi hin fidinaa hin gaaninaa akka kanan ta'inaa satartarri godhaa viidiyoo akka kana hin fidinaa isumaayyuu immoo fiddaniittu akka idmee keessaniitiin deemaa
sila daa'ima waggaa 30 daa'ima waggaa 25 itti heerumti ati immoo sila waggaa 65 taate shaarbii uffadhu jedhame jechuudha hii jette anganaa inni ganaa hayaa matee nootti qaallattiin anganaa umriin kiyyaa waggaa 5 jette waggaa 20 jette bakka umriin kiyya waggaa 20 inni waggaa 30 40 jira jirti isana hangafa jira jirti isana hangafa jira turte jechuudha hamma isa dhugaa dubbattanii haadha isaa haati Kadir viidiyoo argitanii jirtanii haati Kadir Roozaadha gaditti ijoolleedha ilaala kanaafi ilaal qalbii nama cabsuun faayidaa hin qabu jechuudha qalbii nama cabsuun akka faayidaa hin qabne eenyunuyyuu hin beeka namni kamuyyuu amantaa hordofu irratti hundattuu hin beeka qalbii nama cabsina qalbii shamarran hin seenna shamarran keenyas yeroo waa filattan aqimii keessanii filadha please aqimii keessanii filadha maallaqaa jettanis bakka hin taane dhaabbatina tokko dhiirri keenyas ganaa laganaa nu darbaan jiru hojjennii danda'an jiru jettanii shamarran waggaa meeqa kushiinaa namaa keessatti gubatte jala seentanii waan isiin qabdu arraabbattanii jireenya isin argiteen beennatti agarsiiftanii kaatanii harkaa fudhattanii hin bayinaa please silaatti galtanii wajjiniin jiraadha isinii galee ana obboleessan qaba ammataa kootti shamarranii waan borna ragahu hin beeku jechuudha kanaaf onni nama cabsina onni nama cabsuun maaliif barbaachise hadha Roozaan onni lamuu hin deebine cabdee jirti jechuudha isinii galee qabeenyatti namne Kadiiritti namne miidiyaa irra baatee salphachuu nafne erqaana sii kun isin dhugaa dubbachuu fi paantiin deemuu wanti si hafe hin jiru isinii galee qunxaadhaan deemuu malee wanti si hafe hin jiru jechuudha obsatarii namni hariin obsatarii lakkii obsatarii ati intala musliimaati intala musliimaa akkanaa miti namni bultii jaarrate mootuu satar jedha isa dhugaa dubbachuu jechuudha Kadiir otuu waan siluma nuti akkanumatti beekne jiraan beekaa deemne malee utuu waan isii jaallateeti akka isii nama guddoo taate yoo haa taatu nama guddoo rakkoon qabu yoo guddooma kana fuudhe miti utuu waan nama isiin inni isii jaallatee fuudheeti utuu wajjin jiraachuu yaada qabaateeti dhugaa yeroo isiin akkatti xifira qeensa gaalaa kana laxxafattee wiigii kana laxxafattee akkatti surreedhaan qunxaadhaan shiitaan jaappooniidhaan akka kanatti deemtu kana dhugaa hin dhowwa ture isinii galee shamarree jechuun nama dhageessi nuti akka shaangulliitiitti gara dhiirri nu dabsetti dabna jechuudha garuu utuu waan inni akka isiin jaallattu waan inni itti hin dhageessi utuu waan inni sii barbaada ta'eeti sila kanaan godhini kun sirraan bareedu kabaja keetiif hin malu anaafis hin malu jedheeyyuu hin galcha ture namoota baay'ee waan akkana irratti viidiyoo waraabaa ture jechuudha garuu immoo inni jim jedhee akka isiin barbaade ta'a wajjiniin faana ta'a ture jechuudha even isiituma keenyaa of inni gabbiinaa ta'a didin jedhaa wajjin nikkis godhaa ture jechuudha haadha garuu maal godhee kunoo godhee yeraasish guddaa jedhee deemee jira akkuma sanatti haadha kunoo isiin immoo gaafa diraa miidiyaa fidan diraa qotii kanaaf